bilbila tokko fudhanneetu mootuu deebinee hin danda'amu. Tole. Hello. Hello. Kam jirtu? Akkam jirtu nagaadha. Nagaadhaan dhaga'amaa isinitti. Nagaama nagaa. Eenyu jedhu eessaanuu bilbiltu? Galaanaan jedhamaa Finfinneerraa. Galaanaa eenyu? Galaanaa Gaaromsaan jedhama. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneedhaa. Keessummaan keenyarraa weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu gaaffiin gaafachuu barbaaduun qaba. Ni dandeessa kunoo Hacaaluu faana haasa'i. Hello Ajee. Nooruu galu. Harka fuuna gooftaaf. Harka keetiin buli mootii koo fayyaadha. Nagaadha nagaadha. Baga jiraatte. Gaaffii sadeen tokko si gaafachuun barbaada. Egaa natti nu ulfeessiin malee na gaafadhu. Amma dura addunyaa kanarraa namoota lubbuun jiranis ta'ee namoota lubbuun darban eenyu ajaa'ibsiifattaa? Itti aansee ati wallisummaadhaan biyya keessa biyya alas iddoo garaagaraa deemtee wallisteetta. Naannoo kamitti waltajjii sirbite yookaan naannoo kamitti sirbite uummata irraa fudhatama gaarii argattee ati miira kee keessa kan baduu hin dandeenye kanatti keessa keessatti yaadattu naannoo kamitti kan sirbite. Itti aansee immoo sirboota kee 12 keessaa sirboota meeqa barreessite warreen barreessite keessaa meeqa kiliippiidhaan hojjettee uummataaf dhiyeessite. Kanuma si gaafachuu barbaada. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneerraa waan nu bilbilteef galatoomi.